Koi kaku gadisi kaku malah kagotu lala of duba of ilal kamisi shifa mnamni dugawa. Beekin yoo argite waa miidhamnitti. Nagaa sinifaatu hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii jirtu har'a waan ani bareedu basuma aamolde jiran qophaa kee manaan baatu jedhee kan akkasuma bareeddee uffata kanas uffachuun qabdodhe uffata inni na qayyarsiisaa olee koota siiti jira dubbadhu jirri ila beekanii si dullatti si gochuu fe'ee sirra tuulee kotota si uffachiisee naan jedhe ergee manaa ba'e silatu argite shinqixxee durba duudaa fakkaadhe jechuudha duudaa ishee afaan isheen dubbanne. Gadi yenna jiran uga mummu'amee du'ee boohee achi kana uffatin jedhe yeroon kana uffadhuma kun sirriidha kana uffachuu qabda kun sirraa bareeda yeroo amma naa bahummoo bakka akkuma dullatti fakkaattu fe'een kana sitti uffachiise naan jee bishiqinan godhu seetanii dhugaa waaqa Maafi mashkil. Maafi mashkil jedha laalaamamoo jira garuu maaliifidha isin dubartoonni akka isin caaltu barbaaddan miti erga heerumteefa. Nutu gireesii godhachuun nurra jira. Simiti kan hangafa fakkaachuu. Isheen daddalachuuf takka deemtu wala. Ilaala bisuma ala dusur jetti. Nufi ko waan yeroo yerootti goone viidiyoodhaan ol kaawwannu ko miimooriidha baay'ee wayii nuuf jechuudha. Argitanii jira. Yeroo dhaaboda kakunillee of ilaalti miimooriidha si foto gagara qomna garaatti adeemni jira. Nagara maal? Dubartoonni erga heerumanii maaliif gadi qaqqabdu qoy akka duraa daddalachuuf ta'uu deemtee namatti wayi. Maaliif qoy maaliif hin shakkitu miti? Shukku yette turuun. Shukku yette Ofii keessan zannatu barbaaddu ishee gadi qabdanii ani garuu gadi hin jedhu dhugaa waaqa. Yerrimmaa amma jaatamaatti hin hojjeta hojii. Hojiin hojjeta hojiillee iyyuu garuu dubartii maaf laqaqeen gootani maan gadhiistan sila ammati maal ishee waxaxee durba fakkaatta ishee ganaa maal jettu fakkaata kana nuffatiin maaliif barbaachise kun? Ani dhamte ko gaafa jaarsummaa argine waraqata argine gaadine gaafa. Kanaafuu Sa'amma yeroo ilman argiteetta gaadi'aniiti ilmu. Dubartii jechuun bakka jaarsi heerumnaan gaadi'amte jechuudha. Kanaafuu na gaadite jechuudha. Gallee jirra jechuudha. Waldaatti gallee jira achumanis baga jala bultii ayyaana irreechaatiin sin ga'ee gara mana keenyaatti galleerra buna dhuguuf jechuudha. Kan biraa egaa guyyaatti waan adda addaa dhufaa gaa akkuma beektanii ani booliis keessan immoo har'a isinii qalla dhuufan. Damma shushuu gaafadhu ijoollee damma. Ijoolleen damma makaaf damma shushuu yoo leenjii babban. Jira yeroo nagaan buma gaafatu nutti tolaa jedhan. Ani koo namatti hin tolu. Nama baay'ee kan tolu. Nama baay'ee kan tolu jechuudha. Waa jechuudha. Sitti moo nama baay'ee kan tolu. Nama baay'ee dhiisanuma siwaa nama marata dhugaa. Inni maa akkasuma dhabar nama baay'ee toluma garuu keessa maratachuun immoo waan tokkodha. Ana mau itu nanti orang lagi garu. Situ nama rata tejera. Simiti kan ijaan irra kaawwatte saganatti jedhee booda taargeetii keessa nagashe. Waan taargeetii keessa galte tajaajila waan baay'ee kasarta jechuudha. Nagaan sini faatu gaa waa'ee keenya odeessuu miti kan dhufne. Waa yeroo bunaa keenya irratti tokkotu chikaalamii argatte yaa akka taate. Jira dubartiin tokko jalqabumaa gaafa namni tokko sin fuudhaa si jaalladhe taadha manaa kooti jedhuuni namni sun manuma kireessellee ishee fuudhuu kan dandeenye akkamitti alumatti sin fuudhaati haadha manaa koo ta'uu qabda jetteef qofa mana kireessitee baafatti akkamitti jechuudha amma egaa wanjara nawwana jalina adraa keessa nan qallada dhiirri jechuudha sin fuudha yoo jedhe iyyuu durbaartii afaan keessaa baafate sin danda'a sirriitti na hojjedha meeshaa koo sirrii meeshaa sirrii cimaa sanaan qaban ana jedha yoo dhayu dubartii fuudhuu danda'a kuni qalbii manaan qabu. Kanaaf kan isheen ani sin fuudhaa si jaalladheeraadha manaa koo taatannan birrii shiifaa gootee birrii biyya arabaatti chafachafte mana kireessitee of. Inni koo sin fuudha bichaa jedhamti jedhichi. Nan dhabaxxara nan galgalachaa maalan jedha sirra utaalaa asin deebi'e asin deebi'e asan darbee sirran baa narra baata jedheeti.
haala kanaan yaa'u bilcheeffate. Isheeffatee birrii taffaasise. Birreeffa taffaasise. Itti qalladeen daganaa biyya Arabaatti ishee deebisee erge. Egaa dhoowwataan tokko immoo jiramti egaa yeroo baay'ee dubartoonni keenya dhiirrillee akkasuma yeroo dheebutu bishaan amma yeroo dheebotte Hin gaggabde amma dhugu. amma kwa gootutti amma lamatti dabaltutti sadaffaa irratti xinnoo siqatu malee amma dheebottutti hin jiraatti. Amma dheebuu baatutti humtuu maasitti hin fakkaatu jechuudha. Rakkisa. Ahaa kaayyoon ishii kanaaree dheebuu qabdettaa jira. Maa cubbuu dubbatta. Ishee sana bira gahuuf malee. Maafin cubbadha. Dheebuu jira dhugaa. Namni akkamitti dubartiin tokko waan qabataman taane mana kireeffattee waan man dandanneessi akkamitti itti arguuti. Waan akka bargochuu ture jira. Dhuguma dhee gaama fakkeenyaaf shamarreen tokko haa jennuti biyya Arabaatii dhuftee nama tokko faana namni tokko immoo ishee jaallatee si fuudhuun qabaadha manaanaa ta'uu qabda yeroo jedhuuni ishi jettee tol sin fuudha dheeshi wal fuuna mana tokkotti galla gaafa jedhu ofiishii mana kireessitee baasii ishiitiin manatti sagashuu qabdi hin corrobu. Hin corrobu. Baay'ee corrobanna. Gara seenaa sanaatti hin seenne baay'ee amma yoonaa irra keessa haasaa irraa. Dubartiin kun akkuma warra kaanii biyya Arabaa turte biyya Arabaa gara waggaa 5 hojjette jechuudha. Gaafa dhuftu karaa namaati baay'ee karaa namaati kan isheetti dhufe karaa namaa fi karaa haadha ishee jechuudha. Waan nama dhibu dubartii isheen suni haati ishee wal beeku nama sanas immoo beeku. Namni kun sii ta'a jedhaniitu seenaa nama sanaan beekani baay'ee isaan duuba isaa kan beekan. Mucaa isaanii kun akka itti heerumtu godhan. Haa uummattu gurgurate kan? Achi heerumuun waladda dhiirri tokko manuma kutaa tokko illee kan kireeffatee keessa taa'u hin qabu. Haatu gurgurate kan ta'e? Isheenuu akkamitti haadha gosha wadde akkasitti jettee bara. Isheenuu akkamitti harmee kooyyuu gowwoomse akkattiini. Farsoo bitee rafetaa malakkina wayaa raqe. Dhugaatiin ijaaraa akkas ture tole jettee mana kireessitee fudhattee ofitti wajjin jiraatanii namni kun dura kan isheetti dhufee haadha manaa qaba ture. Isheen garuu narratti sagaagallaan nan hiikee waan baay'ee jedhe garuu ani waan isin fayyadu qofaan jedha. Waa'ee amantaa fa'aa keessa haasa'ameera waan ta'eef isa nan laallatu garuu isinii waan barumsa ta'u keessaa fuudhee isinii haasa'a. Isheen irratti sagaagaltee ennaanan ishee hiikee jedhe. Maaree dubartiin kun maal jetti gaa? Dubartiin akkamitti dhiira irratti sagaagalti? Kanaafuu namni kun nama gaariidha. Heerumuu qaba jettee ofiima ishee baasii mataa isheetiin mana kireessitee maal jettee wajjin jireenya eegalanii mucaa deessee mucaa tokko deessee amma kana gaa isheen watu waan hundumaa gargaara. Gaafa mana kireessitu isheen maal hojjechaa turte? Maal hojjetta? Maal hojiin kee? Maal dalagda? Maal goota? Hin jettu? Maal hin beekaan? Kun dheebottuudhaan hin beeku asirratti. Isheerra birrii ishii fixuuf natti fakkaata kaayyoonsa. Isheen akkas jette kaayyoonsa birriin harkaa fixuufidha. Bitameeti kun. Akkani biyya Arabaa turee dhufe iyyuu sirriitti akka nachi dhufes akka nachi jiraadhes bareeduma dhufee jette. Waan beekuuf dhufe. Isheen sun onni ergitee moo akkam? Akkam? Isheen dura. Aki gochi jaartii kanatti ergitee moo akkam? Innaa namichi garuu waan nama dhibu dubartii lama hiikeera. Faana jijjiraate. Dubartoota lama ishee dura hiikee dubbiin hin dhokatu. Akkanuma too jedhanii mucaa tokko deessee akkanuma too jedhanii lammataallee ulfooftee too rakkatanii jechuudha. Baay'ee too dhiphatanii lammataallee ulfooftee. Isa lammataa kanallee isheen amma mana yaalaa dhaqxee wanti deemuuf turte biyya Arabaatti deebi'uufidha. Garuu yeroo mana yaalaa dhaqxu ulfa jedhamte. Maal jedhan irree? Baasii jedhan. Abbaan mana taphee. Akkamitti abbaan manaa immoo baasii namaan jedha mucaa jalqabu. Inni koo deemtaa isheen qabu. Dhimma ishee hin qabu jechuudha argite. Maatiin ishee garuu yeroo dhagaan didaniitu mucaa kana dayi bakka mucaadha waan ta'eef mucaanis kennaadha waan ta'eef jedhanii maatiin didanii akka deessu taasisanii waan nama dhibu isa lammataa gaafa isheen deessu niitii isheen tokko lamaan keessa niitii isheen tokko kasasteenni kissiidhaaf deemeera. Gaafa isheen hospitaala deemtee deessu inni kissiidhaaf dhiyaateera jechuudha. Iddootti waamameeti maaxiraatti kenname. Namichi maharashaa gaashaa qabate. Hin naannessee maayilii. Hin qote. Hin qoteere. Laphee isaanii qotee natti fakkaata. Na yaadadha dura abbaan koo haadha koo irratti afur fuudhe.
Maal waansa? Afur fuudhee haadha keenya irratti na yoo mana sana dhadhaa nyaate achuma bulan dhufu. Inni eegu tara. Tara jedhama miti maqaaf amma namni durii hambaa gannanidha. Humnaan bulaa jechuudha. Tara jedhama miti maqaaf. Tole bulaa jechuudha. Yoo amma dhaqee iddoo tokko dhadhaa nyaate waa marqaafa marqanii minamne achuma bula jechuudha. Ani garuu dubartoonnis yaa'u xinnoo rakkina qabu dubartoonni baadiyyaas yaa'u beekumsa amma kanatti qabani. Bulee yoo dhufe sama taqabbalti ka'ee sattire. Maal takkaa beeku afur shanuu too qabaate korri durii humaan jedhani beekani. Akkasuma naa ta'e meeti kottu. Heer inshaallah. Jireenya keenyaaf turu akkoo takka takka shakkaraa eenyu. Kanatti hubta jira wanti nuti hojiidhaaf hin deemattee hin deemtu. Hin deemtu. Ayi duuba kanaa waa takka raayee gaaf mana sarrateenyaa kireeffattee hojjetta. Sarrateenyaa kireeffattee. Ammutan tokko dabala jechuudha. Wayyoo jira waan nu yaadachiiste. Kanatu xumurii waan biraa kennan gashiin jira. Egaa hordoftoota keenya dubbiin waa'ee mudannoo dubartii kanaa umarratti maal akka gootu waan wallaalte ijoollee ishii lamaanuu warra ishiitti kennatteetu irra deemtee biyya Arabaa deemtee jechuudha. Isa isheen biyya Arabaa deemte illee biraa nafne birrii naa ergi moobaayilii naa bitii jedhaan. Birrii naa ergi moobaayilii naa. Kun korbeessa re'eeta. Ugaa achi akkanattiin isumaaniyyuu immoo erga ishee irraa bahe immoo dubartii kan bira kan biyya Arabaa jirtu tajana injana jechuudha. Ila dhiira kanaa dhugaa waaqa ofii. Intalli kun niftu garuu hin bittiifi. Hin binne dhumarratti immoo kun sa'aalanaayyuu waggaa 3 ol biyya Arabaa teesseetu deemtee dhufteetti. Ammarratti kan isheen seenaa kana dubbatte erga sa'ammaa kanayyuu jechuudha sana dhufaaruyyuu birina liqeessi faana kennifaa jedha. Amma kana jireenya koo ol gadi fannisee ol fanniseetti. Ila dhiirri tokko hon jedhee jira. Kan shamarranuma qaffaluudhaaf ta'a. Ilaali kan mala dhammasii ishee kana erga geggeesse Araba tokko kan jirtu faana haasa'aa jechuudha ilaali kan. Taargeetti godhe birrii ma nyaataa. Mana godha. Shumaal gochuu qabu shamarran. Mee qoy qiniinan akkas qiniinan. Background isa qo'achuu ture. Sirriitti. Iramu. Amma akkuma alaafte dingirinaa qofaatti irra akkas dingirii qabu meeqa jira dhugaa. Irra akka koo dingirii antesse jaartii ishee eeggattu meeqa jira dhugaa. Akkasii dhabuu ifanii akkamitti adda baafatu siin jedhe bara. Mee sakka kee kana dhabuu hunda dhiisaa wanni sakka kee dhabu se dingirii qabu. Ammatti akkamitti addan si baafatutti halkan sa'aatii 7-8 dawwatu. Mara manciisan cikaala koo qaba. Jira waa'ee antola biduu gadira. Cikaalli maali? Ela nama baay'ee waan akkasii naasa'inaa jedhanii miira keessa nan gashiin. Akkasii egaa beekaa jiran daqiiqaan jala eeressee. Anyways yeroo dhugaa waaqaa dhugama dubbachuudha. Dhiirri tokko at least sin fuudha yoo jedhee ofimaallee iddootti galu wayii qabaachuu qaba. Kireeffatee mallee waan tokko qabaachuu qaba. Manumallee jechuudha. Hojiillee hojii bareedduu ishee qabaachuu. Hojiillee qabaachuu qaba. Kana ala dhugaa waaqaa dhuftanii ila ijoollee lama deessee kaatee yerootti ijoollee ishee guddifatte yerootti aara galfattutti ammas rarraatee deemtee jechuudha. Argitanii kanaafuu ilaallachuun filachuun kan abbaati. Qo'achuun kan abbaati. Maal jechuudha dhiira humaa tokko hin qabne ofitti fuudhanii xoorataa ofitti baasan maaliif xoorataa ofitti baasu? Xoorataa ofitti baasu jechuudha. Yoo amanamaa ta'ellee xoorataa yoo baasan nama tokko waan hojii mashina. Namni duruma amanamaa fi namni hojii hojjetu akkas xooratee nyaatees nama dheeguu qaba. Socho'aadha namni sun waa galii sii fida. Atama biyya Arabaa dhiqattee galtee taanaan gabiin qabdu wacii malee yoo hojiin hojjettu ta'e asitti dhufte. Kanaafuu inni immoo galii qabataana kan saatiin illee jiraata kan keetii waan tokko walirra yoo kaawwatte waan ta'e yoo bitame kan saatiin akka ta'etti jiraata. Hallees rakkoodha jenna jechuudha shamarran keenya. Kan manne sinaa gargaaru goorgisi baay'ee sagaashisa sin ta'u. Ibsa dingirii qabu sinittaa qabu maal sinii godhame? Sinis garuu qora dingirii nasa qofatu hin taane. Nama kamiiti haala kamiiti markas jira qo'a ma hojjeta. Dhugaa hojiin immoo dirqama mast. Hojii qabaachuu qaba dhugaa waaqa dhiirri kamillee jechuudha. Amma dhiirri hojii guyyaallee hojii guyyaa. Hojii guyyaa yoo hojjetan maallaqa baay'ee argatu.
kan magade dhiyeeyyu hojjechuu qabaatu. Kanaafuu namuma shaamizii tokko namarraa liqeeffatee bitatee eerpoortiitti isin taqabbadeetti hin heeruminaa isiniin jedhan. Jedhanii waan jettu natti mura. Waan jettu jedhanii natti mura. Ani amantii waan itti eegaltu hin jedhan biraa maal? Isheen waggaa murteessee sarraatenya qaxartee fi deemtee bisee dubbadhume isheen baay'ee natti tolte dubbitti. Inni koo dubbadhu moo'is. Dubbadhu maala koo qabaa dubbatte. Inni waggaa meeqa dura sitti fakkaata? 2002. Intala keenya intalli keenya mucaanis keenyuma. Sibusu garuu jira buntu maasawu. Bara 2002. Bara 2002 dhufte isheen biyya Arabaati. Waggaa 4 teessee dhufte dhugaa dubbachuuf. Waggaa 4 teessee dhufte gaafa dhuftu beekaa. Waan gaggaashaa fidee dhufte suufii maal fidee dhufte jaarsa kana babbareechette. Namichi si hojii konistiraakshii hojjeta nama hojii bareedaa hojjeta ture innis dhugaa. Achumaan beekaa sirriitti xixiqqoo kanatti fakkaataa irsi. Inni hojjeta yaa'u sirriitti waan hojjetuuf hin jaallatti baay'ee jaallatti intalli sun. Dirqama immoo deebitee deemtu waggaa 4 jechuudha. Ammas mo. Lafas bitanii turan yaricha gara Ambooti. Lafa birrii 11,000 bittee lafti rakasa Amboodha. Magaala keessa. Amma yeroo deemtu bakka nan jalaa mi'amuun koo irsi koo jetteeti. Yeroo salammataa deemtee deemtutti. Kuma lama dhuftee as xinnoo turte ji'a tokko aramni dawwalaanii fi nan deemattee yeroo deemu fettu saraatiin qaxarte fide kama laalashi. Mucaan kee onu biraa hojii iseeti muni yaricha yaa'u innis garuu baay'ee umuriin xiqqoo manarra jira. Nu immoo yaricha falaaga akka korbaa sandaa qoobobsaa deemu. Ijoolleedha. Waan argannetti dirama. Mucaanoo guyyaa olma fiiga hojii dhiise. Isheen sarraatenya qaxartee fi deemte. Isheen sarraatenya qaxartee fi deemte. Sarraatenya nama gos jettee bareedduu wayiiti. Guyyaan noo olma fiiga. Galanni manatti fiigee. Saajaatti galgalammoo galti kaa warratti galti intalli fira qabu. Guyyaa dhaqeetti intana jettee otuma kanaan jiranii bakka dhumarratti yaa'u itti himame niititti. Nageessi akka seeruma afaan jiraatu barani. Warri olla yaa'u na inni basaastu miti dubartoonni ko basaastu. Baga inde sagalee walii ta'u dubartoonni. Ollaati basaasan. No gocha gargaara ji'a ja'an tokko. Basaasna achi dawwaltee intala san arii naabsistee bakka akka gibbii sanaan dhufnee godhamte. Yaa'u intalli ijaarsa isheen majaallatti waan ta'eef gaafa waggaa 4 deebitee dhufte ammallee kun ijoollee lama godhatanii wajjin jiraatu jechuudha. Silaato tokko tokkotti intala sanatu biraa hafe malee tokko tokkotti immoo madaama golee taate biraa hunda. Jara diiddaa addaan baasti malee. Garuu intalli biraafuu waa naaftuu hin beekamu. Sana hin beekamu. Gibbii akkan seenne godhamtetti garuu yeroo. Rakkoodha walumaa galatti dhiira ofiillee dhiisanii deemu. Ani immoo abbaan manaa ishee immoo dhugaa dubbachuu fi nama baasisa dhugaa. Yericha mucaani lafas waan bitatne mana ijaaraa turanii yaa warra addaan ba'an miti yaa yeroo maaf walitti borbor jiru malee. Dubartiin immoo yaa gaaf tokko istuun galgala innaan sereeratti yoo itti sanuma maraaramte isaatti. Yoo iddoo barbaade deemi taap godhi deebi'eessuma. Taap godhee yaa guyyaa lamaan funyaan guurti ciiqeef godhee ashatti godhee taap yoo godhee isuma deebisee sanuma. Ani garuu jira kana hiyyaadii. Laki. Na halkan irra bakkee hageen caraa naan kana yoo yaadatti. Waan akkana hiyyaadiin. Kana caalaan dhugaa. Galgalaa banne dhugaa. Nagaan tura. Hordoftoota biratti akka eebaluu miti ani. Sirrees qurxeenyaan hin nyine. Shatti godhee garatti